Yen akkana jira kaakunoo nyaanni abbaan miiliyoonii hojjete kunoo akkanatti maree haati miiliyoonis akkanatti hojjettee kunoo kuni qophaadha. Nyaata Kottaa nyaannu sinin jedha nyaata kunoo nyaata kun nyaata barataati nyaata tamaarii jechuudha. Kana fakkaata kunoo cinaa jiru kunis kan akka killee jiru kunis. Jira jirtuu fayyaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya. Nagaa kooti hundi keenya nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u isinis akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaa qaba. Kottaa mee nyaata kana walii haa nyaannu isiniin jecha sumarraan immoo filannoon keessan mee isa kamii jechuu barbaadee taanani. Egaa irra caalan keenya biddeen filanna jechuudha. Dhugumas immoo biddeen filatamaadha jechuudha bakka hundattuu. Biddeen biyya keenya keessatti jechuudha iddoo guddaa kan qabu yeroo hunda kan nyaatamuudha. Kan nama salachaane kan yoo manaa dhume waan homtuu mana hin jirre namatti fakkaatu jechuudha biddeeni. Kuuwwan garuu hamma biddeenaa nama dhiphisu jechuudha yoo jiraachus baate. Garuu immoo akka ani ofii kiyyaafis ta'ee akka haadholii keenyaatittis biddeen gaafa masoobii irra hin jirre taa'uun jaalatan jechuudha yookaan immoo manumtuu nama jibbisiisa jedhu. Anis egaa jechuma isaanii sanan qabadhee natti fakkaata ta'ee waan sana hin beeku garuu gaafa inni hin jirre jechuudha. Baay'ee tokko natti hin tolu jechuudha. Hanga isa tolfadhutti jechuudha. Gaafa isa tolfadhe waan hundi akka waan mana keessa hundi dhabame biddee yoo jiraate akka waan hundi naaf guutettan yaada jechuudha. Haadholii baay'een akkasii isin hoomee maal filattu as keessa kamirra filattu biddeen waxii yookaan ittoodha nyaachuu filattu moo ruuzii filattu moo fakkeenyaaf isaan hojjechaa jiru kana jechuudha. Maqaa isaa maqaa baay'ee qaba. Ani garuu kun dibbiteellaa jedhanii kun maqaan isaa baay'eedha. Ani garuu orroostoodhaan jedhuuni orroostoo sanii nan beeka. Inni kun yeroo baay'ee nyaata argitanii mana wandalaaxxe jedha san isatti argama. Egaa nyaata kana immoo jechuudha. Mootummaa akkasiisantu nyaatas haadholiin keenya baay'ee waan akkana kana hojjechuu hin naqanii yoo hojjetan biddeen isaanii hojjetanii ittoo isaanii seeraan hojjetatanii isatu iyyuu nama quubsa jedhu malee kun baay'ee ittiin bu'an jechuudha. Kun immoo jechuudha kan barattoota yookaan immoo yeroo kunoo wandalaaxxee yookaan kophaa taa'anii yeroo sana jechuudha. Nyaanni kun dafeet illee nama dhaqqaba saniif itti fayyadamu jechuudha. Baay'innaanii yeroo qusataa akkuma argitan ruuzichoon arabaatis hin jira. Isa kana keessa osoo nyaadhaa jedhamtanii kam nyaattu siniin jechuu barbaade tanani haala kana qopheessee isinii dhiyeesse. Mee isin immoo kan filattan keessaa nyaachaa yaada keessan naaf qoodaa isiniin jedha. Ani gara kiyyaa biddeenuma sana filadhe jechuudha. Maaliif baay'een jaaladha waan ta'eef yeroo biyya arabaa jiru isa illee dhugaa dubbachuuf yoo ta'e tolfachaa ture jechuudha. Lixii daakuu isaanii bukeesse tolfachaa ture jechuudha baay'innaani. Kanaafuu biddeenuma keenya nuuf wayyaa kan yeroo hundaa nu salachaani nama nuffisiisu jechuudha. Biddeeni garuu wanti kun waan ogguma san nama nuffisiisa. Fakkeenyaaf marqaa yoo fudhadhe har'a yoo nyaadhe torbeedha gadi yoo nyaachuu baadhe torbee lamattuu yoo nyaachuu baadhe homaa natti fakkaatus hin barbaadus jechuudha.
wantootuma kamiyyuu haa ta'u jechuudha. Nyaata aadaallee haa ta'uti har'a yoo nyaatan boru waan itti deebi'an ani akkas jechuudha itti deebi'u waan sanitti dafee jechuudha. Garuu biddeen immoo nan salacha ganamas nyaadhee guyyaa soo nyaadhe galgala soo nyaadhe borumas guyyaa guyyaadhaan yoo nyaadhe nama hin nuffisiisu jechuudha. Nan nuffisiisu. Isinis akkasuma jedhee yaada keessattu. Ijoolleen biyya keenya sanuma jedhee yaada. Egaa nyaanni birootis hin jira garuu yeroo tokko tokko garuu immoo maal ta'a seetaanii akkuma inni jiru nama jibbisiisa jechuudha. Nyaanni kuwwani garuu immoo kan nama hin jibbisiisne biddeena shiroodha beddeena kuwwan illee argamu baatu dhimma isaati miti jechuudha. Dhimma keenya miti dhimma isaati malee mee isin filannoon keessan kamii maal jaalattu komentii keessa irratti na barreessaa isiniin jedha. Haa nyaannullee dharroostoo keenya sarkumaan nyaachaa jirra. Warri arabaatillee ruuzii harkumaan nyaatu nutis akkasumatti nyaanna. Kana fakkaata. Horaanoo bulaa isin jenna viidiyoo biraatti walitti deebina.